sagalee diyyata abaarsaa kana intala waan sangallaffifte sagalee abaarsaati jedharratti hidhanii suuraa ishirrattidhaan ishirraa dilii fudhatan. Ani giiftiin hambaanu giiftii yeroo san gizee tapha daqiiqaa 5 san taphataa turre amaartichi naa kenne isin taaptaaf godhuu dinnaan amaartichi naa kenne san baana malee كدوران قامة تكتوكي ونقدر عاد فهمتكم نمني أكنا أوروبون جيفتي كنتي فنجر والله العظيم يريدوا كيو خبجان نما خبجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردف تتكين هذا ماري أكم جتسين أنو كيسان يتكلين سيسا كم فكات حالا كمين أمامو غني كون يرغبي أبايتو بفما سرتي أمو كمجو كمي كمجو كيسان كومنتي يلا كاون دكتنا وري channel كناف حرواتاتان سبسكرايب لايك gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Har'a immoo viidiyoo waqtaawaa kan isin fataa zanaatti jettan isiniif qabadheen dhufee jira. Akka nu waliin haga dhumaatti nu waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Amma kara viidiyoo. Amma waan natti dhufe nan gadhiisa nan jammaraa dhaggeeffadhaa hundi keessa. Loomii damma koo'ee nakkasuma yaabisaan kaatooraa. Fatuma ciccitaa sana kaatanii kunoo akkasa gammachuun irraa mul'ata. Come on, come on. Good, there you go, let's go. Control, control. Good. You got it, let's go. Come on, come on. Good. You got it, come on. Come on, work. There you go, work. Let's go, let's go, come on. Good, come on, come on. Good. Go, crank it up, crank it up, crank it up. Legs up, legs up, legs up, legs up. Legs up, legs up. Good. Crank it up, let's go. Good. Good. Taking it back, taking it back, taking it back, taking it back. Good. Let's go. Quick, 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 quick. Good. There you go. Turn it on. Pick them legs up. Pick them legs up. Take it back. Take it back. Take it back. Pick them legs up, legs up, legs up, legs up. That's a good job. Go. There you go. Bring it back, bring it back, bring it back. Bring it back. Pick them legs up, pick them legs up. Furdinsa kana yaa Rabbi nutti kenni jenna. Isinitti kennu ofii kallattiin abbaa manaa ofii qabdi. Ana ko giifti kana kenna jiru Oromoo miti bar haratee sansala gumaatamu. Ija dalgaatiin nama laalu kaaniisa. Ana isin sale salamtoota. Amma immoo kunoo dhiifama gaafataara. Mee waliin dhaggeeffannu. Ujoolleen jaalatan waraaba bakka kana keessattuu warri akka roozii warri akka sabriye warri akka biiftuu waraaba haasinni waraabu kana namummaa namaa jibbina. Ani giiftiin hambaanu giiftii yeroo san gizee tapha daqiiqaa 5 san taphataa turre amaartichi naa kenne isin taaptaaf godhuu dinnaan amaartichi naa kenne san baana malee kaduraan gaafa tiktookii wanadherraa as dhufee mitikko. Namni akkanaa Oromoon giiftii kenniteef hin jiru wallaahi dhaziim hin jiru. Sini galee waan sanitti faallaa warri natti fudhattan. I'm so sorry. Dhiifama guddaa qirta. Sigale. Dhiifama na godha. Warri mootuu anaayyuu waan balleessaa hin jirre lafa kaatanii jibba dhuunfaa rabbiin jibba ana kiyya isin keessa kaa'e homaa gochuu hin danda'u. Ani isin jaalladha. Warra natti aarus, warra natti naarres, warra na arrabsus, warra suuraa kiyya gad deebisus, warra ol deebisus, warra naa kennus, warra naa kennises hunda keessan. Wallahi. والله 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 ككديت يتيما علم أورومو كم يفوه همنا كابو أنا غاندر رادن تان كابو أمانتي رادن تان كابو لاباسياس رادن تان كابو أورومو ما كيسا قفا بسنجال دان كان جيفت في ميتا والله كيسو مكي يقول كلوان ما جيفت ربا فيتاني ألا بريدو فيتان دكا غافدا أصلي واي نما واي غاندر نما هاسا يجراني مسيجيتا كيو اسم فدن والله والله يوات اسن أجيفا ما يتني سورة كي يغلا ناقد قد بسو متي أصلين أكنا جري شرا أجيفا مو قبيتن والله والله اسني وفنسان اسني قال كانوا I'm so sorry إفهم أنا ونو متي أنا جبنا ما كميتو جبنا غندا كميتو جبنا ما أنفا كميتو جبنا ما سياسة كميتو جبنا ما أمانتي كميتو نما قومتي I'm normal يرو أدل أمتني غرغرين بايتو ميرا كيسا قال نما ربسو وانكي هما قوچون دندو سوسنو نما ربسو سوسنو انجي نال تلاچا نال سبكي يتكيسو أرا كايون قبوان إذن قال كراكنا تردع اشي ور جيفتي كنيتاني موتو جيفتي أبا جيفتي كيسا كنا يكون متنا تكاهايو namni kamuu yoo ni balleessa garuu immoo wanti namni of eeggachuu qabu miidiyaa kana irratti namni
qoosaa ta'ee diqqata ta'ee beekaa ta'ee al tokko waa tokko dalagdaniinaan lamoonni isin balleessu hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Family hijab ni narra bareda qoy mashallah ani intum barwan ra fokkiso takka hin qabu bar wama hunda rayu bareda mashallah ya rabbi ya rabbi ya rabbi hijab kana turgese amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jira jirtu family baga jiratan sinin jedha boru galgala jechuudha akkuma beekamu sa'aatii Itoophiyaadha sa'aatii 4 irratti jechuudha namni kamuu ni beektani namummaaf na arrabsitanii ana yeroo baay'ee kadhattuu minaafina jettanii namummaaf na arrabsitan malee anaaf guyyaa takkana na arrabsitanii hin beektanii haa ta'u rakkoon qabu na arrabsuun keessanii illee homana jaalattanii jedhee akkasittiin abdii qaba gatii kana ta'e jechuudha boru galgala jechuudha mucaa kana jechuudha geemii beellama qaba hundi keessaniyyuu irraa hin hafina waan dandeettanii fi waan qabdaniini taap koopiliinki share godhaafi nama homa danda'aniin bira dhaabbatan humnuma danda'aniin yeleen callee qabaatan fidaa koottaa dhageessan. Geemii qofaaf osoo hin taane yeroo hunda akka kanatti rabbi sitti urgeessu akkam sirraa bareeda. Shoo. Amma bayaanarraa yaadin si qofaan irraan hin baane hangaafattumaan si beeka gaafaati booniyyee deemi mana akka roobaa kana harcaaftu yaa mamma bayaan arra. Isin warri baatee warri quraana qaraanaa jettanii markaza keessa tatteessanii ustaaza gudeeddan nagayaan ol dachaa durriyyee keessan kana wajjin istoorii irraa taphadha kitaaba mataa gararrii kaattanii kitaaba quraana ustaaza umaan beekne ustaaza haala qilleensaa quban qabne quraana rabbi qara'uu malee ay durriyyee kana dadhabnaan gaddachaatanii ustaaza gudeedu eegaltanii uummata wisha ol dachaa kana durriyyee keessanii haa durriyyeen quba isin qaa'u walumaa galatti amma dachaa markaza keessa warri markaza qaqqutanii dol dachaa. Gadamesti keessa haa guutaa akka jije hiriyaan tanteessiin bareedin lama jije hin dhalin tanumaan namaa ijaallaan sadii jije dhageesse lafaa kaasee siin bobbaasin manumatti fincaanii budaan siilaa haa guuran afur hanga jiruu duniyaa tanarra jiraattu fitinaadhaaf karara rabbi siyaadhaaf lamaanuma kana quba qabaadhu. Qalbi caba takka namni hin cabin takka rabbi nama tokko hin agarsiisin qalbi caba takka musiibaa duniyaa tana gubbaatti takka rabbi mootota warra zaalimtota warra duraa irratti musiibaa takka hin buusin musiibaa addunyaa tana irratti takka hin argamin takka rana seena bakka kenna maaliifi shaydaanadhaan hin dubbadha ammoo garuu gaarii miti isiniif gaarii miti yoo maasiyaa ta'e qofa abbaan tiktoka kan keetirratti waan badaa maxxansa kana guyyaa qiyaamaa akka birurraa deemtu quba qabar gaafa duutee qabrii galte hamtuun abbaa sanii abbaan sun ta'u. Sababii namichi inni duraa sun akkas jedhee isa isaan quraana qaraasan ijoollee durbaa maal jedhee maqaa balleessiif isaan immoo isa sana abaarraan namni immoo walitti fiduudhaan booniyyee abaaraaru jedhanii maqaa baasaaru isaan booniyyee abaaraan jedhanu kan isaan abaaraaru namicha sana abaaraaru malee booniyyee miti. Kuno meeshaan umarraa haa dhaggeeffatu. Booniyyee dura osoo hin fuudhamin osoo hin fuudhamin. Bakka kanatti namoonni booniyyeetiitu si godhee booniyyeedhaaf ergee viidiyoo kana jechaa jira. Booniyyee dhamuun biraati bakka kanas adda baasii. Adda baasii bakka kanaa. Isheen an jaarsa isheeti malee jaarsa ofiidhaa tokko abadan dubartiin gabbaatee hin xiqqeessitu beeku. Namanni kaa irraa qabu. Abadan gabbaatee waan xiqqeessitu. Booniyyee yoo namni ishii xiqqeessu malee hatta yoo nama ichitiin nama biraa namni biraa yoo ishii bira jiraattu waan kanan gootu. Ammoo akka ishiin taane gimaan warri sagalee diyyata abaarsaa tanan intala waan sangallaffifte sagalee abaarsaati jedharratti hidhanii suuraa ishirratti hidhan ishirraa dilii fudhatanii akkasuma wajjin ishiitti dilaawanii ammoo ishiidhaanis abaarsa san laaltee ni beeku ishiinu. Agenda uummanni agenda namni ture ishii waan tanarraa akka qulqulluu taate an duraanuu himeetan jira ishii miti waan ta'eef. Kunoo dhugaa isaanumarraa dhaggeeffanneerraa kunoo egaa miidiyaan akka kana gaadhaa soba isatu laata dhugaa fakkeessee fidaa kanarraa waa hubattanii itti yaada. Qabda durbumaa sil. Ofii kiyyaamu. Dhugaa rabbi ani wanni kiyya takkuma waan shamarraniitti bu'een beeku takka
Rabbiin Suudii keessatti rabbi poolis anatti haa ajaju guyyaa hadhaan olchini balaa isaatiin na haa kaasu ani dubartii takkatti hin dabalamne erga garaa haadha xiyyaatiif bu'ee jedhe. Laa dhabaatee akkasitti uffatanii bara kuni rakkoodha. Hai akkasitti ofa baaree jennaan bara akkanitti dhufee hin beekaami miilaan hin dhufee ni beektaami. Akkami kakata malee. Jechuun isii kana gaa akkasumatti asabneetuma waliigallee bira darbina malee akkatti kakachuun kun rakkoodha. Hai. Ati kana dura dubartii tutteertaman tun dheeysin jedhee bara. Hin tunne wajji ciise hin tunne gaa miila kiyya gidduma sii kaadhee kanuma waan tokko tokko hin tunne takkaani waan namni tokko san ijumaan hin agarre. Kakadhuu sin jedhee bara akkan jedhe kakadhu. Naa jijjiiri kabraa jijjiiri kabraan hin kakadha. Wallahi billahi nan baasu osoo na baase wallahi si jijjiira sanyii koo. Nan baasu wallahi. Osoo na baase. Sanuu ganama jechaadhaaf argitee jechuun gabaa ganama jecha malee wallahi nan baasu. Mungkin abjuudhaan argee beekta abjuudhaan arguun na bu'aa kanaaf kakaan kun nama sodaachisa. Silaansa miidiyaa waa'ee kana banattee moo? Uma kana gaddeessee gaafattu. Safuu dabbo. Viidiyoo kanallee sagalee koo kanallee dhaggeeffadhaa asirratti masuma dhugaa maalii fi dhiirri tokko yoo kabajaa nama kabajaa akkasuma immoo kabajaa keessan qabadhaa dhagaa yoo kabajaadhaan immoo itti neerumne narratti hin fuutu jettanii hin morminaa. Fakkeenyaaf ani immoo jara kanaaf ani jara mormisu kanaaf ani isinoo kaleessa dhiira biraa beektu abbaan manaa keessa yoo dhaqee dubartii biraa baree shuu rakkoo qabaa. Rakkoo qaba. Akkana jedhu malee fanaasumayyuu immoo diingatuma otuma akkana didu diingatuma yookaan akkana bakkuma qaamii. Laa akkana malee akmala akkana malee miti. Waadanuu jedhama achirratti beektaa akkasuma jedhamee soba malee immoo maaliifan beektanii ilaaleera beektanii. Tokkoyyuu dhiirri yoo kabajaa kee qaban tokkoyyuu si jaallatu jiru. Maaliifan kootti deebi'e kootti jammara naa wayyaa ereeta deebi'e jechuudha. Ansi jammar itti deebi'ullee dheengaddan kenneen. Durbummaa dheengadda kennite. Dubartoonni amma maal ta'u? Durbummaa qabdaa hin qabdu asirratti maaltu jira fitila? Kunoo wal falmiin gama durbummaa qabdaa fi hin qabduudhaan baay'ee morkii cimaa jira. Kanaafuu jennaan kan machuutti dhufaa jiru warri durbummaa qabu jedhaaru. ልግም ጥፋት ከማረም ነው የምፈልገው ብቻ ምን እንደምል አላውቅም። አፈቅር ካለው በጣም ነው የማፈቅርህ። ማፈቅር ካለው ያው ይህንን ለመናገር እንዳረፈርክ ይገባኛል። ግን የሆነ ምንም ነገር ቢያረፍድም በዛ ለመቅረቱ ነው ዋናው እና በዛው አልቀረም። በጣም ልቤን የተቆጣጠርከው ልትቆጣጠረው የምትችለው አሁንም ወደፊትም ሁሉ ነገር እንድትቆጣጠር መፈቅድልክ የግል ያርጌ ካለው የልብ ያርጌ ካለው ብቻ ቃል የለኝም። ከማፈቅርክ በላይ ያፈቅርካለሁ። ኧረ ወላሂ አባት አንበሳ የደስታ ቀን ነው ዛሬ። ስማኝ ማርክ አና በእንዲ ምንድነው ስማኝ Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga kabiraatti walitti deebinutti nagaanaaf jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa umrii dheeraadhaan isiniin jedhaa. Bye.